Ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa hordofee kan qorannaa gaggeessaa jiru Koomishiniin Mirgoota Namoomaa hojiinsaa akka hin gufanne Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Embaasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru ibsasaa kaleessaa karaa fuula saba himaatiin foomseenii ammas qorannoo ajjechaa qondaala olaanaa ABO Battee Urgeessaa irratti gaggeeffamuuf Yuunaayitid Isteets deeggarsa guutuu kan taasistu ta'uu ibseeti jira. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaas gama isaan qorannaa ajjechaa obbo Battee irratti gaggeeffamaa jiru akka hordofaa jiru obbo Dastaa Dinqaa itti gaafatamaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa BOF himanii jiru. Egaa nutis yeroo Jaalli Batteen wareegamanii ajjeefaman sanarraa kaaseetiin dhimma obbo Battee kana hordofaadha jirra. Tokkoffaa karaa paartii inni miseensa itti ture karaa ABO'tiin lammaffaa karaa maatii isaallee dhaqnee gaafannee turre. Haalota jiran akkasumas miidiyaarraas hordofaadhuma jirra. Egaa qorannoon kun adeemsifamaa jiraachuusaa kan wanti nuti agarsiisu tokko isa amma koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akkuma xalaasaarraa argamee fi miidiyaan adda addaa dubbataa jiru. Qorannicha gaggeessaa otoo jiruuti yookiin immoo hordofaa otoo jiruuti rakkinni tokko dhiibbaan isarratti akka godhame karaa mootummaatiin dhiibbaan isarratti godhamuusaa ibsee jira. Kanaatiif hamma kanatti quba qabna. Kun immoo sirrii akka hin taane dhugaadha. Kanaaf nutis kanuma hordofaa jirra jechuudha akka mana maree keenyaatti. Tarii mana maree keessanii fi kallattiidhaan illee eeruu dhabuu danda'ati. Hordoffii irratti qaamni mootummaa ajjechaa kana hordofaa yookaan qorataa jiru wanti inni isiniif ifoomse jira gayoona? Erga hin qoranna jedhanii ibsa baasanii asitti wanta dhageenyumaa waan nu gahomtuu jiru. Qorannoon ajjechaa miseensa paartilee karaa nagaa socho'anii haqaan gaggeeffamuun isaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Dastaan kun ta'uu baannaan guddina diimokiraasii biyyaatti wantoota rakkoo ta'an keessaa tokko jechaanis himaniiru. Gama biraatiin addi bilisummaa Oromoos dhimma kana hordofaa akka jiru ibseeti jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa dhaabbatichaati. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qabxiiwwan 6 ABO'n ibsasaa keessatti caqase. Kan Jaalbatteen hoteela keessaa qabamee bahu kutaa ciisasaa humna tika mootummaatiin fudhatamuusaa wayita hoteela keessaa harkisanii baasanii deeban galmaree reebamaa waan tureef baay'ee yaa ture kan jedhu eegduun nageenya yookaan waardiyaan hoteelichaa gochaa kana argaa ture ragaa akka hin taaneef butamee yookaan dhabamsiifamee yookaan ajjeefamuu danda'a. Akkuma kanallee humnoonni nageenyaa uffata waraanaa uffatan kunniin Jaalbattee konkolaataa irratti fe'anii gara naannoo buufata kosii geessuun kan jedhuu fi kan kana fakkaatan ibsoota qabxii 6 kana keessatti taatee eebilaa 11 sana wajjirraan Jaalbatteen wareegame. Odeeffannoo qaburra dhaabbatee adda bilisummaa Oromoos yaaddoo isaa kaa'ee jira. Inni biraa immoo koomishiniin tokko mataan isaa wantoota inni hamma agarsiistuuwwan inni hamma argate. Namoonni inni intarviiyuu godhe na jalaa dhabamsiifan jedhe fakkeenyaaf miidiyaalee irratti kun mataan isaa agarsiistuu tokkodha. Ammas taanaan qorannoon koomishiniin mirga namoomaa keessattuu Oromiyaa keessatti qoratu yeroo adda addaa qorannoowwan qoratee garuu akka inni galii qorannoo isaanii ifaa akka hin goone yeroo adda addaatti wantootni xiqqoo hin qulqulloone ifa hin godhan yeroo adda addaa mudataa tureera. Ammas akka kun kana isaan hin mudannee fi nun maal jenna qorannoon hamma isaan gammaatti isaan qoratan mataan isaa iyyuu waan itti keessa tureef waan agama akka inni deeme waan ifa godhu isaaniif gaadha. Ammas immoo qorannicha dabalanii daran akka isaan gama isaaniidhaan itti deeman kan jennu. Ammas haala qorannoo kana qaama nageenya mootummaa qorataa jira jedhamerraa haga yoona ABO'dhaaf wanti eerame hin jiru kan jedhan obbo Lammiin mucaa wasiila obbo Battee Urgeessaa eebbaa wanee kan jedhan dabalatee firoonni 2 ammaa to'annoo jala jiraachuu himu. Kana waliin wal qabatee miseensa maatiirraatii odeeffannoon qabuun akka dhaabaattis odeeffannoo qabnuun obboleessi isaa Quxisuu Miiloo Urgeessaa fi ammas miseensa maatii isaa kan ta'e kan wasiila isaa tokko achumatti haga yoona akka isaan to'annoo jala jiranittidha kan odeeffannoo qabnu maatiirraa. Dhimma kana irratti obbo Beqal Gizaaw Direktarri qorannoo fi hordoffii naannolee Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa BOF qorannoon ajjechaa obbo Battee Urgeessaa maqiitti qaamaan gaggeeffamaa ture adda cituu mirkaneessanii jiran. Obbo Beqal sababa koomishinichi qorannoo qaamaan achitti argamee qoratu addaan kuteeruu baatanus ammas mala biraatiin qorannochi akka itti fufullee ibsanii jiru.
ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa hordofee poolisiin Shawaabaa shakkamtoota 13 to'annoo jala oolchuu saba himaaleen mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u ammatti qorannoon ajjeechaa aangawa abaa'oo obbo Battee Urgeessaa maalirra akka jiru baruuf qajeelcha poolisii godina Shawaabaa koomishinii poolisii Oromiyaa waajjira pireezidantii naannoo Oromiyaa fi akkasumas immoo biiroo abbaa alangaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalus hin milkoofne. Dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennan irratti isa gareen humna waraanaa humna addaa Sudaan warri RSF jedhaman loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa Sudaan keessatti garee humna waraanaa Sudaan deeggaruun waraana keessatti hirmaachaa jiru jechuun himannaa dhiyeesse. Mootummaan Itoophiyaa qulqulleessuuf yaalaa jira jedhan. Imbaasiin Itoophiyaa Kaartuum keessa ture sababa wal waraansa kanaan cufamuu ibsanii dhimmichi qulqulleessuu barbaada waan ta'eef erga qulqulleeffanneen booda ibsa bal'aa irratti kenninas jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay gama isaan kanaan dura himannaa sobaati jedhee balaaleffachuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sudaanitti eeggataa ministeera haajaa alaa ta'uun kan muudaman ambaasaadar Hussein Awaad Alii guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti daawwannaa hojii kan taasisan yommuu ta'u Itoophiyaan Sudaan keessatti nageenyi hundi galeessa akka dhufuuf ga'ee ba'attu irratti mariin taasifamu Nabiyyuu Tadilaa dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ibsaniiru. Dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa dhimmi biraan irratti ibsa kennan gamtaan Awurooppaa mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa kanneen eeyyama jireenyaa osoo hin qabaatiin biyyoota gamtichaa keessa jiraatan gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii taasifamu irratti deeggarsa ga'aa hin taasifne jechuun kenniinsa viizaa Itoophiyaanotaa irratti murtooin gamtichi murteesse sirrii mitii jedhaniiru. Akka ibsa Nabiyyuu Tadilaatti mootummaan koree dhaabee namoota karaa seeraan ala biyyoota Awurooppaa keessa jiran deebisuuf socho'aa yeroo jiruttidha jedhanii namoonni seeraan ala gara biyyoota gamtichaatti seenaniiru jedhaman dhimma qulqulleeffannaa barbaaduudha jedhan. Tibbana gamtichaan lammiilee Itoophiyaati jedhamanii namoonni 89 adda baafaman keessaa yommuu qulqulleeffaman namoota 26 qofaatu lammiilee Itoophiyaati. Isaan keessaa 15 gara biyyaatti deebifamaniirus jedhan. Murtoon gamtaan Awurooppaa dabarse murtoo sirrii akka hin taane karaa adeemsa dippiloomaasii eeggateen mootummaan gamticha beeksisuu isaa ibsaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa mootummaa Yuunaayitid Steets kan ta'an Maayik Hamer caamsaa 8 kaasee amma caamsaa 19 bara 2024tti biyyoottan gaanfa Afrikaa keessatti akka daawwannaa taasisanuu beekameera. Ambaasaadar Hamer dursanii kan imalanii gara Keeniyaatti yommuu ta'u Naayiroobii keessatti aangaa'ota mootummaa biyyattii wajjiniin waa'ee dhimmoottan walootii fi dhimmoottan naannoo irratti akka mari'atan ibsameera. Hamer Itoophiyaa keessatti daawwannaa taasisanuun aangaa'ota gamtaa Afrikaatii fi aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin dhimmoottan nageenya naannootiin walqabate irratti ni dubbatu jedhameera. Keessumaa raawwannaa waliigaltee nageenya Piriitooriyaa irratti aangaa'ota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin wal arguudhaan ittuu gara lolaatti hin deebi'in akkaataa wal dhabdee marii siyaasaatiin hiikuun danda'amu irratti ni mari'atu jedhameera. Haala nageenyaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa jiru irratti akkasumas sarbiinsa mirga namoomaa raawwatan irratti qorannoo taasifamaa jiru ilaalchisee akka dubbatanus ibsameera. Dhuma irrattis Maayik Hamer gama Jibuutiitti ce'uudhaan waa'ee nageenya naannoo irratti aangaa'ota mootummaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanu ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Steets irraa beeksiseera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo haleellaa humni waraanaa saffisaa Sudaan yookaan RSF jedhamee beekamu naannoo lixa Daarfuur namoottan Araba hin taane irratti raawwateen duguuggaan sanyii galmaa'eera jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch himee jira. Gabaasni kunootti. Eebila bara 2023 wal waraansi humnoota raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoota waraanaa addaa warra RSF jedhaman gidduutti erga jalqabee kaase gareen humnoota waraanaa humna addaa fi milishoonni michoota isaanii ajjeechaawwan sanyii irratti hundaa'an yakkoota namummaa dhiibanii fi yakkoota waraanaa raawwachuutiin himatamu. Akka goeeyyiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomsetti wal waraansichaan namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Lixa Daarfuur magaalaa Eljiinaatti qofa namoonni hanga
hanga 15,000 ajjeefamaniiru. Gabaasni Human Rights Watch fuula 186 qabu akka ifoomsetti ji'a eebilaa yommuu Sudaan keessatti wal waraansi jalqabeerraa kaase hanga ji'a sadaasaa bara 2023tti humnoonni RSF fi milishoonni isaan waliin hidhata qaban namoota nagaa sabaan masalitti ta'anii fi kanneen Araboota hin taane irratti ajjeechanii fi sanyii qulqulleessuun akka raawwatamuuf kaka'umsa taasisaniiru ajjeesaniirus jedheera. Jeequmsi naannoo kanatti ta'e gochoota hammeenyaa kanneen akka darara jumlaa humnaan gudeeddii fi saamicha kan of keessaa qabu yommuu ta'u walakkeessa ji'a waxabajjii bara darbe guyyoota muraasa keessatti namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Ammas ji'a sadaasaa keessattis irra deebi'eeraa jedha gabaasni Human Rights Watch. Abbootiin seeraa mirgoota namoomaa naannoo sana akka ibsanitti humnoonni waraanaa kunneen namoota bebbeekamoo miseensa hawaasaa masaliitti dooktaroota falmattoota mirga namoomaa hooggantoota naannoo fi hojjettoota mootummaa dabalatee xiyyaafannoo isaaniitii jedhaniiru. Human Rights Watch gabaasa isaa keessatti gochoonni akeeka duguuggaa sanyii qaban kunneen akka qoratamanii fi namoota itti gaafatamummaa waraanaa qaban irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii akka kaa'us gaafateera. Tuuti ergama siyaasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessa waggoottaniif ture akka hojii isaa dhaabu mootummaan Somaaliyaa gaafatee jira. Gumiin miseensota 360 ta'anii Somaaliyaa keessaa qabuu fi waa'ee ijaarsa nageenyaatii fi dimokiraasii irratti mootummaa Somaaliyaa gorsaa ture akka biyyattii gad lakkisee ba'u kan gaafate xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Somaaliyaa mana maree nageenyaatii fi mana maree nageenyaatti kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyaachuu isaa hojjettoota dhaabbatichaa keessa namoonni maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan 3 dubbachuu isaanii kan gabaase madda oduu Reuters. Xalayaa caamsaa 5 mootummaa Somaaliyaa irraa barreeffame kun humnoonni naga eegdota Somaaliyaa keessa jiranuu fi loltoota 10,000 ta'anii of keessaa qabanu akka hin ilaallanne ta'uusaas gabaasni Reuters kun akeekkachiiseera. Yaada kanaan kan gaafataman yaada kennuudhaaf immoo kan dhimma kanarratti yaada kennuudhaaf kan gaafataman aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa akka deebii hin kennine Naayiroobii irraa kan gabaase dhaabbata oduu Reuters. Oduun itti aanu immoo dooktoronni hospitaala mootummaa Keeniyaa erga ji'a 2 fi hojii dhaabanii turanii booda gara hojiitti deebi'uudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsameera. Oduun kunis kunooti. Doktoroonni fayyaa hospitaalota uummataa Keeniyaa keessaa walakkeessa ji'a bitootessaarraa kaasanii akka biyyaalessaatti mormii hojii dhaabuurra kan turan roobii kaleessaa karaa waldaa isaanii mootummaa waliigaltee hojiitti deebi'uu mallatteessaniiru. Deevj Atelaa hoogganaa olaanaa waldaa doktorootaa akka ibsanitti dhimmoonni hojjetaan hojii isaa akka dhaabuuf sababa ta'an kanneen akka miindaa fi bakka hojii mijataa hin taane furmaata akka argataniif mootummaa waliin waliigaltee mallatteessineerra jedhanii mootummaanis hojiirra ni oolcha jennee amannas jedhaniiru. Manni murtii hojjettootaa kibxata darbe ogeeyyiin fayyaa fi mootummaan waliigaltee hojiitti deebi'uu sa'aatii 48 keessatti akka mallatteessan jechuun murtoo kenne yoo ta'uu baate garuu dhimmichi gara mana murtiitti dabarfama jedhee ture. Ministeerri fayyaa Keeniyaa Suuzaan Naakumchaa yaada kennaniin ogeeyyiin fayyaa kun mootummaa caalaa mariif kan dhiyaatan ta'uu mirkaneessineerraa jedhan. Xumurri lagannaa hojii dhaabuu dooktaroota kunis lammiilee Keeniyaa miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen hospitaalota mootummaarraa tajaajila fayyaa barbaadanii rakkataniif boqonnaa taas jedhameera. Mormii lagannaa hojii kana hordofee hospitaalonni tokko immoo doktoroota yeroof qacaraa turan. Bara 2017tti doktoroonni Keeniyaa kanneen hospitaalota uummataa keessaa hojjetan miindaa fooyya'aa fi mootummaan dhaabbilee fayyaa biyyattii diigaman fooyyessuun bakka hojii mijataa akka ijaaru jechuun mormii lagannaa hojii dhaabuu isa yeroo dheeraa jedhame guyyoota 100 kan ture taasisanii ture.